ofiin gurguddaa of goone geggeessaa ta'uuf wal saamnaa dubbii keetti immoo bilchaanne sagalee keen of ilaallani nutoo irruudha madaalli kiristaanummaa hin jiraanne maaloo Yesuus nu gargaari Gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari guddannee xinnaachuu nu gargaari Gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari mul'annee dhokachuu nu gargaari Gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari iddoo malee iddoo nu baraari. Ganneetu raajii jannee ganda joorra baay'ee raajii isa dhugaa miti dhiigee namaa dhiigaa oola raajii barbaaduun cubbuu miti garuu laallachuun gaariidha mootummaa keetti galuuf taanaan dubbii wangeelaa wabii gargaari Gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari guddannee xinnaachuu nu gargaari Gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari mul'annee dhokachuu nu gargaari Gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari iddoo malee iddoo nu baraari. Haramni keenya hatteedha maqaa sagal namaa kuula gatii dhiiga kee ajjeese dhagaa gurguddaa irra tuula waldaa keessaas nutu caala dursee nutu taala sunniin arraba keenyaa garuu warra bakkeerra yuun caala kunis qarooma fakkaate boolla du'aatti nu oofa hafuura kennu guutii Yesuus isan nurraa baasa moofa awwaara keessa garteenye ulfina keenya irraa buune araara keessi kadhanna Yesuus nu toome kaduune ulfina keef hin jiraanne biyya lafaas hin fakkaanne lama badduu kiristaana dubbii dhugaarra amanchaane
Sintani Oli mootummaa keessa nurraa nu dhoofne lubbuu nu keessatti nu dhiphatteetti ati callisini humni kan keeti inneerate gidiraan saba kee hin baay'atee ajallimnaan eenyu garaanuuf naafa nuuf dhumatee maaloo Yesuus fuula kee gara kee keenyatti deebisee gamanduma biyya dhukkubsateetu nu fayyisee